bishaan obaasu. Shungi, me chim chim gona, koya shungi, me chim chim gona, koya shimbe, me chim chim gona, koya shimbe, me chim chim gona, koya shimbe, me chim chim gona. Tempe, Sena, sena. Ada walesu kuwa kabda wana rasu tarana erdiwa ana jabisu jirra jirtu hordoftoota feesbuukaa fuula feesbuukaa kiyyaa baga nagayaan dhuftan baga nagayaan walitti deebinee isiniin jechaa arraan tanaa dhufnee jirra xiqqishoo xiinxallee waan takka haasoynee baana kanaafuu aktiivistii haarawaa wajjin jira yaadallee irraa fuuna yaada tokko tokkos irraa isinii fuuna seenaadhaa Google dhuftanii jiraattan share godhamee commentii deebisan harkutti hin jiru namni dhuftan mee maqaa keessan lallaala sagalee keessan jaa Habib okay ni mul'ata ni dhagahaami sagaleen sagalee guduraa muuziqaa dhaggeeffachaa jirru fa sagalee keenya dhaggeeffachuu barbaada okay tole ni dhagahamtiin saa ni dhagamti bro dhageessaami arraan tana ni xiinxallaati jirra yaantu sagaleen ta'ee dhaggeeffamas ni dhagahamti kanaafuu aktiivistii haarawaa aktiivistiin haaroonni kunis ammaan tana gama aktiivistummaa muuxannoo takka fudhateeti karaa aktiivistummaadhaa dhufaa jira kanaafuu aktiivistummaan xiqqoo fi barumsi xiqqoo nama keessan teessu jedhaniiti arraan tana dhukkee kaasuu deema beektaa feesbuuk kanarra birbir jechuu deema namni tokkollee namni isa qabu hin jiru birbir jechuu deema fuula feesbuuk mee akkamitti nasi matarre akkamitti yaa arraan tana xiinxala tokko isiniif ol darbinaa kanaafuu sheer godhaadhaa ubeyyatiis aktiivistii yuutuubiiti ol darbaa fi wanni ol darbaa maali waan nama gammachiisaa waan akka ilillii fa'aa ol facaasaa qomantii sana jalatti nasimadhaachu jira namacheessa akkamee luu maaligaa ilillii waan isa agartee miti osoo harkaa qofan ta'in dalloo fi sana shamarri faan ol haaruu qaban kaa'ammaa qomantii jalatti maali beektaa Ogusana kan wanni lilli haranii fi wanni lilli nama fannisan tun nama hedduu macheessiti waan inni irratti harkee jira beektaa eenyu gurbaa ilma guuttaadhaan beekame malaaxaasa qulqulluu tokko jira Ameerikaa kana amma dura karaa biyyaa gaafa galu sani ilillii tana morma kaanii ilillii akka hindii horiitti fanniftee gama du'eeffarra kakaayan takka ni jiraa miti biyya hinditti ilillii san fuudhanii morma kaaniiti eenyu dhala namaa janiinsa waan mirga dhala namaati gaa falmaa mirga dhala namaa jedhanii gurbaa ilillii morma kaayanii ililliidhaan macheessanii gurbaan duraan Jawaar malee deeggarre jubbaan duraan waafuma Oromoodhaa malee waa'ee gantummaadhaan beeyne
ummanni viidiyoon ilillii mata kaayanii sadarkaa inni qabu ol kannanii fi ililli reefkaa irra keenya ilillii irra kaayanii sadarkaa inni qabu ol kannanii fi falmaa mirga dhala namaa qaallichuma gartee Ameerikaa tanatti taa'eetuma wanni mootummaan gargaarsa mootummaan namaaf gootu taa'eetuma nyaachuu malee takka akka ilma nama gabbeen dalagatiin jaambeetaa warri itti dhiyoodhaa gisee dubbatan. Qaallichummaan takka mana barumsaatiillee dhaabbatee hin beekne gaafa fuudhanii falmaa mirga dhala namaa bargaanamuma aktiivistuma Aljaziiraa fi kanarratti dhufuu dure fakkeessan gartee akkasitti gurbaa ilillii saniin macheessaniiti waan hin taane keessa galee ammaan tana maal jaa dhugumatti nuti mootummaa sana gadi hin dhiifnu jaabeetaa beesuu godhaan eeggata nuti mootummaa sana wajjin duuna wallaahi yoo abiyyiin biyya sanirraa mo'amellee jaafar yoo abiyyiin mo'amellee gadhiisee tu'an bikka inni galee jala gala jaafar akka waan abiyyi jaarsisaa ta'etti wallaahi nuti mootummaa sana amma booda deebinee girrisaa wajjin waliin qixxaannu amma booda deebinee girrisaa wajjin waliin qixxaannu inshaallah unoo yoo gartee dadhabnellee nuufi abiyyi wajjin yaana waliin banna jaan gartee akkuma gartee nama dhalaan fi dhiirti waliin badduu takka gartee biyya teenyatti bira waan akkasiiti jira yoo gandii walii kan yoo gandii waliif kannuu didee akka waliin badanii ganda biraa fa'aa waliin deeman san ganda biraa dhaqanii hojiiwwan jedhanii gaa akkasitti waan akkasiiti jira beektaa dubbisan na yaadachiise guuje barra inaafi gaa akkanatti abiyyi kananiin jaaladhaa jaabeeta abiyyi kananiin jaaladhaa bakka biyya bulchuu qabu bara akka waan bar miidii uummarratti gartee OBN irra fidanii falmaa mirga dhala namaati akkana jedhaniitu gurbaa sammuu isa taphatan oppiidiyoon tun beektaa nama gowwaa kana dhugaa itti taphatti uummata keenya duraanumaa ammaan tana gaafuma ganda keessatti uummata bulchanuu warri oppiidiyoodhaa siistamni isaan fayyadaman qeerroo baratte namoota Oromoodhaa warra barumsa qabu warra silaa biyya bulchuu danda'u warra biyya sanallee silaa jijjiiruu danda'u warra sammuun isaa sammuu akka nama yaaddu kanaaf carraan kannaniif warra aangoodhaa irratti carraa takkumaan kannaniif amma Harargee keessatti namni oppiidiyoo hin seenu yoo seeni maaliif dirqamaanii fedhina isaati ala ajajanii uummata irratti ajajanii shirachi keessa jiru sanii waan hin dandeenye jecha waliin galuu nagayaan jireenya isaa gartee ooffata. Garuu wanni namni isaa walitti qabanii takka nyaattee tan harka kaaya ummatan baratii ummata gartee gizee qawwee tan itti kannite bakka barra kanuma ganda keetiin dhalate kana takka nyaattee tan firii shan gizee keessa kaayaniif gowwaadhaa miidhee barumsa qabu gurbaa jaakkataa guddaa tokko itti kannan hiitii ganaa tana miskiinuma kanarra abboo gattaa ifa qar suuman dhagoo suuman dhagoo waan akkasii siistama akkanaa kana fayyadamti beektaa oppiidiyoon nama ganda keessatti bakka hundatti bara oppiidiyoon nama ganda keessanii nama gowwaan garee ilaalanii nama miskiina ammaas nama yoo dalagaa sanirraa gadhiise waan jiraatuun hin qabne. Maaliif isaan nama barate feensa oppiidiyoon? Jechuun gaa sammuun baratte takka waan dhalli namaa mirga namni qabuu fi gahee waan inni mootummaa san keessatti godhuu qabu ni beeka. Namni baratee gaafa aangoo qabate uummata isaa tajaajiluudhaaf qabata malee uummata isaa hiraarsuudhaaf hin qabatu. Garuu isaan kaadiree kana maaliif nama akkasii san filan ni beektaa nama jachiis hin qabne gartee ilaalama irra hedduu mee if duuba deebi'aa yaada mee nutillee akka ganda keenya numa beeknaa miti. Mee hundi keessan if duuba deebi'aa yaada namni ganda keessanitti abbaa raddaatii fi silaa wanni jajjanii kun irra hedduun isaa warri xaaxaaqii ganda keessaa kun nama ooyiruu hin qabne nama iddoo bikka irraa jiraatu hin qabne nama barumsa hin baratin nama ilmaan isaatii fi kana akkanumatti ganduma keessa deemeetuma nama hiraarsee harree namaatiif horii namaa kan afaan namarraa qabee qarshii kulan fuudhee galgala maatii isatti hin galu nama akkasii kan afaadha jechuun warri isaan aangoo kannaniif nama garte nama bakka xiqqishuma akkana waa bubbutateetuma jiraachuudhaaf jireenyuma isaa jiraachuudhaaf malee waahuma siyaasaatii fi akkamitti ilmi namaa mirga akkam qabaahuu naman galiniif gartee nama waa'ee barumsaa kanarraa cufaadha. Uummata akkanaa kanaaf aangoo kannan. Amma humna addaa kanaas akka fidan kana kan boysaa haree kana. Humna addaa kanaas harmaan fidanii akka ganda keessa deemee mana gubee waan akkana balleessu jiru kan. Humna addaa kanaas kanumaa waanummaa haasofne kanaa wajjin wal qabata. Ijoolleen tun amma ijoolleen dardaraa tuni tanuma akkanuma kararraa guuran irra hedduun isaanii akkana fakkaatutti
maaliif namni gartee haadhaa fi abbaa isaa namni haadhaa fi abbaa qabu haadhaa fi abbaan isaa seeraan guddisan hiriyaa haadhaa fi abbaa isaatti illee ni kabajaa bara. Ammas namnummaan tokko kamaatii keessa guddate kabarandatti hin guddatiin kabajaa namaaf ni qaba. Namni kabajaadhaan uummanni haadha abbaan isaa guddise kabajaa namaaf qaba. Akkanuma naman tokko akkuma hoolaa. Amma jarri san jara gartee useetuma situmaniiti footoo si hojii kaanii barumman isa. Bar waraabu jirtaa jaana kana nama kana dararsaati mana gubaa waraabu jirtaa waraabdee viidiyoota lafaa achi deddeemanii waraabanii. Wajjina waraabi poostii wajjina godhe isin jaanii bar. Meebi jarri saramaan dara jara duraan san duratti takkaa bakka daara jala galuu malee takkaa qawwee mobaayilaa harka qabatanii hin beekne takkaa nama gartee mobaayilaa harka qabatee hin beekne ta'uu danda'anii miindaa ji'a sadii fudhatanii jiranii 200,000 bu'aa fi maallaqa kana fudhatanii gaafa mobaayilaa biratan bakka kunni dhiitaa kun nama dhiitaa kun moobaayilaan irraa waraaba mobaayilummaan kun beektaa viidiyoo waraabuu isaaniif haaree isaanitti ajaa'iba taati kaanni dhiitaa kaan dhaabbateeti viidiyoo irraa waraaba. So waan akkanaa tanaa jira beektaa. Mee maal jettati waan kana irratti? Akkuma ati jette gaa sanuma malee waan biraa ta'een jiru hin jirtu ani. Wanni inni obsaan jee waanuma dhugaati wallaahi keessattuu kan poolisaa fi uummatee ammas aangoo qabatee jiru kun kan akka gurbaa malaaxaa saniifaa paartii malaaxaa hundaa'u. Taaksii sanuma kan inni isin jiru kan uummata akkasii kan mataa gurguddu san sunirra anaa isin jira ana aktivistii haaree kanaatu irra isin jira. Ni jirra. Nuti warri baranneetti illee waa akkasitti hammallee bakka san hin geenye barachuu jirra. Gaafa dooktara taane gaagisa eebbifamnu nu harkuuf teessanii kanuma kaaka'een isin jiru ammallee. Doktor Angaasaa kan doktora Facebook irratti kan nama ibsanuu numa jiraa miti. Biraati. Atummaan amala tolfadhu siif kanneen doktorummaa si bakka amaararraa akkasii doktora yookiin waan maqaa tokko illee. Jechuun amala keessirreeffadhu siif kanneenaa. Amma amalli fayyaduma gaarii yoomaan jedhu miti maali. Akkasii. Ni beekta doktor Angaasaa jettaniin taamikaadha maqaan isaa obbo Alii Caffeerraa mis baasee fi hedduu irraalee yoo beekta. Laalee baasa maqaadha. Taanikaa baaseef. Taanikaan kunis akkuma kaa buttaatti egaa kaa buttaadhaa amala isaatiis laalee akka taanikaa sanitti iyyuu sin dandeettii dilas maran qabu beektaa dandeettii kijibaatiis amma taanikaan wahuma fedhe kijibaa ammas arrabaas akkuma fedhetti nama arrabsaa jechuun nama guddaa barsiisaa namni kun nama guddaadha nama arraan bultii ijaarratee ilmaan isaatillee isarraa fakkeenya godhatanii abbaa gaarii nama ta'uu qabu silaa akka ilma namaa tokkotti garuu inni immoo sandagateeti arraba nama barsiisas gubbatti arraba qeerroon arraba isarraa barti jechuun silaa namni kan isa hordofu taate garuu gurbaan kunis ni dagame. Gaafa duraanii Oromoo shawwadee bar gaafa duraan san maal nama shawwadu duraanumaa namni keenya nama gama tokkotti cicceetuma wanni ijoo iyyuu kan deeggaruun qaban amma viidiyoon tun ni jirti YouTube irrallee bara 2017 illee gurbaasan ni morma. Gaafa inni abaahoo nama qaltii abaahoon akkana waan gartee sila manni biraa alagaan Tigree fi Amaarri gaafa mallassan filima dalaguu turan sanii abaahoon nama qalajanii abaahoon akkamitti Oromoo qalti. Waan kana gartee abaahoon nama qaluu turee Abdallaa Hassan haati isaa abaluuti kutaan isaa maariidha akkana qiigodhee nama ajjeese firoo maashoo gurbaa irra taa'ee ajjeese jeeti gaafuma duraatu waan kana dabarsuu ture garuu yeroo sanitti uummanni Oromoodhaa waan shanee tana irra hedduun jibbaniif waan kana dhuguma fudhataniiti wajjumaan harka dhoofii turan gurbaa san. Yeroo sanillee mormaatiin ture jechuudha gaa hojiin jirti viidiyoon. Anyway haa ta'u amma deebi'ee gaafa biyya galu sani opiniyoon nama akkanaa bu'aa kana gisee ilaalte akkuma haa buttaa gootisanii beektaa. Akkuma haa buttaa gootisanii yeroo gisee nama gowwaa kana harkatan maal godhan akkuma inni dura kan dhufetti TV fidanii gurbaan barsila akkuma duraan biyyaa galatti itti fufaa TV isaanii fidaniiti. Doktor Angaasaa falmaa Amaarree dhala namaati umrii isaa 15 booda kara biyya deebi'ee jira jedhanii gaamaan
taayyeen faanis dhufanii simatanii wanni ija'anii gurbaagaa ol daddarbanii miti. Hayi hidhaan akkan illee ni jirti. Akka daa'ima takkaatti ol Baay'ee daddarbeessa. sammuun isaa hangasuma yaaddiree namni silaa ilmi namaa tokko waan fedhe si godhus artistoonni keenyaas hedduu jiraa miti irraa bututeetuma jalaa garagaluun ni jirti. Inni ammaan dara waa itti kannanii hoteela qabanii fi akkas goonaan hunduu uduunfeetu jiruma sana arrabsuuma bakka jaruma faallaa biltiginaa deemu arrabsuu irratti bobbee maaliif jennaan qaallichi gaa hanga san sadarkaan kanninee fi isaa gaa duraanuu nama hoshiinaa keessa taa'ee kitaaba duuba guureetuma sochii takka mana isaa kana keessa mana isaa namni arkee hin jiru jechuudha. Achi keessa taa'eetuma bikkuma takka taa'ee akkasitti wanni jechuu ture gaafa fidanii hoteela keessa kaayan. Gaafa taa'ee mana isaa fidee hoshiinaadhaa fi waa hundaa huunuu asiin nyaata godhattaa asitti maal godhattaa jeeni waa hundaa haala mijeesseef. Isaa qaallicha jechuudha. Asuma garagaleetuma bakka isaa allaagaa amma booda haa kana nasimatan aangollee naa kan nuun oolanii yoo rabbiin jeegaa hawaashii gatanaa bulchuu taa'aati hawaashii gatgaa du'aayii naa godhaa yaa Oromoo teenya. La amma akka jira beektaa. Dhiyoo Amma maybe Abiy Ahmed boodillee anillee Itoophiyaa bulchuun oolu jira bara amma akkasuma jira. No amma jaakataa guddaa takka kaayyateeti aangoo wayiitti naa kan nu deemanii jeeti ganda keessa deddeemu jira gaafa duraatu gaa inni sila agartee akka taayyeen aangoo namaa kan nu danda'e hoggusummaa wanni kan naaf beekta inni taayyee hojii waan haaseessan dhugaasee yaagaa Oromoo teenya asii gad gartee jeneraalaan ta'uu deemaati humna tikaa hawaashii gadiitiin bikka saniin gaafadhe yoo rabbi gartee gaaraa laaffisee bootaa san harkadhe amma booda gaabaa horiin dhabamsiisaati asirraa hanga Magdishootti yaabar hawaashirraa hanga Magdishootti abaawoon takka liphin jettu yaabar dhukkeen irraa kaasaan. Meeyaa Oromoo ta'e gaa isinis Facebook irraa nama kophaa uffata daawwataa beekta. Meeyaa Oromoo gaa isinis du'aayi nu godhaadha wallaahi nu ammaan tana. Amma qabsoo seennee jira. Niyyaan teenya gaa nu amma asii hawaashii gadi gartee kanatti jeneraala ta'eetiin humna tikaa ta'ee akkasitti hawaashii gadanaatu bulchuu deemaa. Bakka waan taayyeenti itti haasaa akka waan taayyee jarjaraa dhufee wanni jedhee akkasitti du'aa illee gaa namni gariin nu godheef warri isa deeggaru. Du'aayin sirri godhanii fi du'aayin sanillee waa qeebalamtee qeebalamuu baattee gurbaan waa takka achumaa bikkuma asuma taa'ee jedhanii nati aangoodhaan hin toltuuti silaa nama arrabsita. Obbo Nageessoon faanis isuma booda dhufanii aangoo fudhatanii inni ammoo maallaquma qofa kannaniif. Maallaqa qofa itti kannaniituma achuma keessaa iyyisiisan akka harritti guyyaa 12 guyyaa achuma keessaa afaan banaa oola beektaa. So akkasii Oppidiyoon bifa kanaan nama bittii nama gartee jiruun isaatu akkuma fi akka taateetu onni jechuu dadhabe. Aktiivistiin sobaa yeroo callaa harkatee akkuma jara sanii ta'a. San isiniin jennaa mee gaafii teessan gaafadhaa warri invite ta'uu feetan ammoo baay'ila keessan labban dabsaadhaa aktiivistiin haaraan inni kun beektaa hedduu naasa'u. Muuxannoo fudhachuu jira mararraa. Muuxannoo qofaa miti beektaa. Akkaataa ittiin simatanii ilaalachaa jira. Muuxannoo duriin qabaa bara. Muuxannoo gaafa Oromoo liivii ilaaluun beekne gartee miti. 1991 gaafaan dure digrii Instagraamaan fudhadhesanii haasawaa ture liivii. Saniifuu muuxannoon hin qabamaan jiru. Akkas isiniin jennaa gahamee taagziyeen daqiiqaa meeqaan dubbillee isinii waliin kanaaf amma daddabeetiin jira. Baga nagayaan dhuftan isiniin jechaa warri invite feetan isiniif hin deebisaa. Erga daame intalli keenya kaarraa kana fakkaataa nu waliin bohaartan jennee abdii qabna. Kanaafuu as ergadhaa isiniif deebisna. Ministeera Uwwayii ni jira. sirbata karuu nu No, ni gaafuma. ni yaa. Erga Jaalubai si erginu baay'ila kee rutet godheeti dalgad deebisii siif ergina. Siif ergina ni talaan talta akka YouTube irra goggootusa yoo godhuu dandeesse. Yoo akka YouTube isa godhuu dandeesse. Yoo irraa of loo sun talaan talee irratti.